yoo a irra baa fi caa irra daa firaakshinoota ta'an a irra baa ida'uu caa irra daa yoo akkamiin hojjenna jechuudha. Foormulaan sila isinitti himee turedha jechuudha. Kana jechuun aadaa ida'uu baacaa jechuun a baay'isuu daa ida'uu caa baay'isuu baa jechuu wajjin wal qixadha. Irra baadaan immoo baa baay'isuu daadha. Kana wajjin wal qixadha jechuudha. Baaf daan immoo zeeroo ta'uu hin qaban. Maaliif baaf daan kun yoo zeeroo ta'anii firaakshiniin sun sirrii hin ta'u. Yoo bifa kan biraa bifa lammaffaa kanaan nuuf kenname immoo kun firaakshinii maaliidha? Firaakshinii makaadha. A baa irra caa jechuudha. Firaakshinii makaa ta'ee kan immoo maal goona? A baa irra caan wal qixadha. A ida'uu baa irra caadha. Kanas akka nun dogoggorsineef maal goona? Irra tokko jennee hojjenna jechuudha. A irra tokko ida'uu baa irra caa. Firaakshiniin kun bifa makaa kanaan yoo isiniif kenname A kana irra tokko gootanii walitti ida'uu dandeessu jechuudha. A irra tokko ida'uu baa irra caa. Kanas yoo hojjettan immoo akkam gootu jechuudha. A baay'isuu caa foormulaa sana fayyadamtanii A baay'isuu caa ida'uu baa baay'isuu tokko. Baa baay'isuu tokkoon baa wajjin wal qixa waan ta'eef baa qofaa godhee dhiise jechuudha. Irra caa. Caan immoo zeeroo irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya 2 kanneen armaan gadii ida'i jedha. Kana foormulaa amma ilaalleen yoo hojjennu maal goona? Ida'uudhaaf 9 baay'isuu 10 yookiin foormulaan sun akkam jedha? A baay'isuu daa ida'uu caa baay'isuu baa irra baa baay'isuu daadha jechuudha. Foormulaa kana fayyadamnee hojjenna jechuudha. Innis maal jechuudha? 9 baay'isuu 10 jenna jalqaba. 9 baay'isuu 10 ida'uu 11 baay'isuu 7. 11 baay'isuu 7 irra 7 baay'isuu 10dha jechuudha. Kanas yoo ilaallu 9 baay'isuu 10 meeqa? 90. Ida'uu 11 baay'isuu 7 immoo meeqa? 77 irra 7 baay'isuu 10 70. 90 ida'uu 77 jennama immoo 90 ida'uu 77 meeqadha? 0 ida'uu 7 7dha. 9 ida'uu 7 16 167. Kunis meeqadha? 167 irra meeqadha? 70 argannaa jechuudha. Kan itti aanu 4 5 irra 3 ida'uu 7 1 irra 2. Kun immoo hubadhu kan jedhu kanarratti bifa makaa kanaan yoo nuuf kenname jalqaba maal goona? Jalqaba firaakshinii makaa kana hojjennaa jechuudha. Innis A baa irra caati yoo nuuf kenname A ida'uu baa irra caa jennee hojjenna. Innis maal jechuudha? Jalqaba kan 4 5 irra 3 kana yoo hojjennu 4 irra 1 ida'uu 5 irra 3 jenna jechuudha. Ida'uu 7 1 irra 2 immoo 7 irra 1 ida'uu 1 irra 2dha jechuudha. Qofaa qofaatti haa hojjennu akka nun dogoggorsineef jalqaba kan 4 5 irra 3 kana yoo hojjennu meeqa ta'a? 4 baay'isuu 3 ida'uu 5 baay'isuu 1 ta'a jechuudha. 4 baay'isuu 3 ida'uu 5 baay'isuu 1 5madha. 5 jennee dhiisna. Irra waamsaan isaa immoo 1 baay'isuu 3 3dha. 3 goona. 4 baay'isuu 3 meeqadha? 12 ida'uu 5 irra 3 ta'a. 12 ida'uu 5 meeqa? 17 irra 3 ta'a jechuudha. 17 irra 3 nuuf dhufa. Kan 7 1 irra 2 yoo hojjennu immoo akkam goona jalqaba? 7 baay'isuu 2 ida'uu 1 jenna. Irra 1 baay'isuu 2 2. Kanas yoo baay'isnu 7 baay'isuu 2 meeqadha? 14. Ida'uu 1 irra
lama. Kunis meeqa nama dhufa? 15 irra 2 ta'a jechuudha. Kun 15 irra 2dha. Kun 17 irra 3dha. Kanas yoo idaanu 17 irra 3 ta'uu 15 irra 2 jenna. 17 irra 3 yookiin 17 irra 3 ida'uu 15 irra 2 jenna. 17 irra 3 ida'uu 15 irra 2. Amma waamsaa isaanii karaa wal fakkeessuudhaan hojjechuu dandeenya yookiin immoo foormulaas fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Innis 17 baay'isuu 2 ida'uu 15 baay'isuu 3 irra meeqadha? 3 baay'isuu 2dha jechuudha. 17 baay'isuu 2 meeqa? 34. Kana jechuun 17 baay'isuu 2 yoo jennu 7 baay'isuu 2 meeqa? 4dha. 2 baay'isuu 1 2dha. 34 ta'a jechuudha. Tokko sii qabna 7 baay'isuu 2 14 waan ta'eef. 34 ida'uu 15 baay'isuu 3 meeqa? 15 baay'isuu 3 jenna. 15 baay'isuu 3 45. Kana jechuun 15 jennee baay'isuu 3 yoo jennu 3 baay'isuu 5 5dha. 15dha. 5 goonee tokkos godhanna. 3 baay'isuu 1 3 ida'uu tokkoon meeqa? 4 45 ta'a jechuudha. 45 ida'uu 45 irra 3 baay'isuu 2 meeqa? 6. Kanas yoo walitti daanu meeqa arganna? 34 ida'uu 45 jenna. 34 ida'uu 45. 5 baay'isuu 4 meeqa? 5 baay'isuu 4 20. Kanaafiyyuu 0 godhannee 2 godhanna. 2 ida'uu 3 5. 5 ida'uu 4 meeqa? 9. 90 irra 6 ta'a jechuudha. Kanas salphisnee kaa'uu dandeenya. 90 yoo 2 afurtan meeqa argattu? 90 yoo 2 afurtan 45 argattu. Irra 6 yoo 2 afurtan immoo 3 argattu jechuudha. Yookiin immoo 90 irra 6 kana 3 fisiruu dandeessu yoo barbaaddan. 90 3 yoo hirtan meeqa? 30 irra 6 3 yoo hirtan meeqa? 2. Kanas salphisuu dandeessu turtanii 30 2 yoo hirtan 15. 2 irra 2 yoo hirtan tokko waan ta'uuf 15 irra tokkodha. 15 irra tokkoon immoo 15 waliin wal qixadha jechuudha. Kanaafuu 15 jechuu dandeenya. Jalqaba maal goone? Firaakshinii makaa kana bifa kanaatti fidannee 17 irra 3 goone ida'uu 15 irra 2 goone jechuudha. Kana wajjin wal qixadha. Kanas yoo hojjennu asitti waan dogoggorre qabna. Dhiifama asitti baay'isuu otoo hin ta'in ida'uudha. Innis 4 baay'isuu 5 kan jenne otoo hin taane 4 ida'uu 5dha. 4 ida'uu 5 9dha. 3 ida'uu 4 7dha. 79dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana yoo daanu meeqadha? 79 irra 6 ta'a jechuudha. 79 irra 6 ta'a. Akka kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu deesimaalota ida'uudha jechuudha. Deesimaalota kana yoo walitti idaanu akkamiin walitti idaana kan jedhu yoo ilaallu 0.322 ida'uu 0.373dha. 0.322 ida'uu 0.373dha. Kanas yoo walitti idaanu jalqaba maal gochuu qabna? Tuqaa deesimaalii iddoo ishee eegnee barreessuu qabna jechuudha. Akka lamaansaa walirra oolutti barreessuu qabna tuqaa deesimaalii. Kun tuqaansaa walirra ooleera waan ta'eef walitti ida'uu dandeenya jechuudha. 2 da'uu 3 meeqa? 6. 2 da'uu 7 meeqa? 2 da'uu 7 10. 2 da'uu 7 9. 3 da'uu 3 9. 6
tuqaa 0 da'uu 0 0 ta'a jechuudha. Deebiinsa kana ta'a jechuudha. Asti 2 da'uu 3 5dha. 5 kanaafuu 0 tuqaa 6 9 5 ta'a jechuudha. Asitti baarratti yoo ilaallu 432 tuqaa 72 ida'uu 201 tuqaa 2dha. Kanas yoo jennu jalqaba maal goona jechuudha. Deesimaalota sana tuqaa deesimaalii eeguudhaan barreessina. Innis 432 tuqaa 72 ida'uu tuqaa deesimaalii kana iddoo ishee eeguu qabna jechuudha. Kunis tuqaan kun iddoo kanarra ooluu qabdi. Innis 201 tuqaan achirra oolteetti ida'uu 2 yookiin immoo yoo karaa kana hin ta'u ta'e maal goona tuqaa deesimaalii isaa ilaalla. Tuqaa deesimaalii booda 2tu jirani asii 0 itti daballaa jechuudha. Lamaan isaa wal qixadha. Kanaaf yoo kana daanu 2 akkasumaan dabarsina 7 da'uu 2 9dha. Tuqaa goona 2 da'uu 1 3dha. 3 da'uu 0 3dha. 4 da'uu 2 8dha. 4 da'uu 2 6dha. Kanaaf deebiinsaa meeqadha? 633 tuqaa 92 ta'a. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu firaakshinii fi deesimaalii ida'uu ta'a. Firaakshinii fi deesimaalii walitti ida'uuf jalqaba maal goona? Deesimaalii isa ta'e gara firaakshiniitti jijjiiruu yookiin firaakshinii isa ta'e gara deesimaaliitti jijjiiruun hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanas fakkeenyaaf 0 tuqaa 3 8 5 da'uu 6712 irra 10,000dha. Kana hojjechuudhaaf maal goona? Inni kun yoo ilaallu waamsisaan isaa 10,000dha. Kanaaf waamsisaan isa kanaa akka 10,000 ta'uu godhachuudha. Yookiin deesimaalii kana gara firaakshiniitti jijjiirree waamsisaan isaa 10,000 kan ta'e godhachuudha. Kanas akkamiin gochuu dandeenya? 0 tuqaa 385 maal goona? Baay'isuu 10,000 irra 10,000 gochuudhaani jechuudha. Irra 10,000. Kana jechuun kan akkasiin dogoggorsiin irra tokko jechuu dandeessu tokkumadha. Kana yoo goonu maal goona? 0 tuqaa 385 10,000 baay'isna jechuudha. Kanas 0 tuqaa 385 yoo 10,000 baay'isnu meeqa ta'a? 3,850 ta'a jechuudha. 3,850 irra 10,000 akka jirutti 10,000. Amma yoo ilaaltan waamsisaan isaa inni kun 10,000 inni kunis 10,000 jechuudha. Kana akkamiin walitti daana? Amma isa deesimaalii ture firaakshiniitti jijjiirranne irraa. Kanaafiyyuu isa firaakshiniitti jijjiiramee ta'e barreessina. 3,850 irra 10,000 ida'uu isa kana jechuudha. Ida'uu 6,712 irra 10,000. Kana yoo ilaallu waamsisaan isaa wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafiyyuu waamsisaa isaa keessaa tokko fudhanna. 10,000 jenna. Irra waamamaa isaa immoo walitti daana jechuudha. 3,850 ida'uu 6,712 jechuudha. Kanas yoo walitti daanu 3,850 ida'uu 6,712 6,712 yoo walitti daanu 0 da'uu 2 2 5 da'uu 1 6 8 da'uu 7 15 15 yoo ta'u tokko asitti godhanna 5 asitti barreeffanna tokko da'uu 3 4 4 da'uu 6 10 meeqa ta'a? 10,000
10,562 ta'a jechuudha. 10,562 irra 10,000 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanatti bifa salphaan hojjechuu dandeenya. Deebisaa yoo ilaallu karaa lamaan hojjete. Asitti meeqa dhufe? 10,562 dhufee jechuudha. Karaa deesimaalitti jijjiiruus ni dandeessu. Innis kan deesimaaliidha waan ta'eef isa kana firaakshinii isa ta'e kana deesimaalitti jijjiirtu. 6,712 kana yoo 10,000 firtan meeqa argattu? 0.6712 argattu jechuudha. Kanaafiyyuu kana dhiistanii isa kana fayyadamtu. Kanas yoo walitti daatanii meeqa argattu? Akka kanaan yoo walitti daatan 0 da'uu 2 2dha. 5 da'uu 1 6dha. 8 da'uu 7 15dha. 5 gootanii 1 gootu 1 da'uu 3 4 da'uu 6 0dha. Tuqaa immoo akkasumaan dabarsitu 0 da'uu 0 asitti 4 3 da'uu 6 asii tokko qabna. 4 da'uu 6 4 da'uu 6 10dha. 0 goone tokkosti barreeffanna. 1 da'uu 0 tokkodha. Kanaafiyyuu akka kanaan deesimaalitti jijjiiruudhaan ta'e firaakshiniittis jijjiiruudhaan yoo hojjettan walqixa ta'a jechuudha. Kana jechuun isheen kun meeqa wajjin walqixadha jechuudha. Kun isa jalqaba hojjennee finne 10,562 irra 10,000 waliin walqixadha jechuudha. Kana jechuun yoo 10,562 10,000 hirtan meeqa argattu? 1.0562 argattu jechuudha. Akka kanaan hojjechuu dandeenya. Walqixadha jechuudha. Yeroo itti aanu kan waliin ilaallu gilgaala 3.1dha. Gilgaala kana haala salphaa ta'een waliin hojjenna. Kanaafiyyuu akkasitti akka dafee isiniif gadhiifamuuf maal gootu? Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Barattoota baay'ee bira geessisaa. Akkasuma viidiyoon kun isinitti toleera taanaan immoo laayik